الرحمن الرحيم deebii gilgaala boqonnaa afurii saayinsii walakala wata torbaffaa jechuudha qabannee jira. Gaafiin itti aantu waa'ee deebisii jechuudha. Gaafilee gilgaala wajjin wal qabsee dhugaa yookiin soba jechuudhaan deebisiidha. Gaafiin takka hanga shaniiti. Gaafiin takkaffaa Niikulaasiin seelota bineeldota keessatti gidduu seelitti argama jedha. Likkiidha. Kan biqiltoota xarafarratti argama. Kanaaf deebisaan isaa kuni likkiidha jennani. Gaafii lammaffaa seeliin bu'uura caasaa fi dalagaa lubbu qabeeyyiitii jedha. Yookiin orgaanizimootaati. Kunis sirriidha. Dhugaadha jechuudha. Gubamni soorata oksijiinii maayikirooskooppii seelii keessatti maayitookondiriyaa seelii keessatti gaggeeffama. Maayitookondiriyaa keessa gaggeeffama. Dhugaadha kunis. Gaafiin afuraffaadha. Seelonni hundi hammaan bocaa fi dalagaa isaaniitiin wal fakkeenya qabu jedha. Seelonni hundi gidee jiru gaa kun dogoggora kun afuraffaan soba jechuudha. Afuraffaan seelonni hundinuu wal fakkeenya ni qabu kan jedhu wal fakkeenya hin qabani kan garaagarummaa qabu hundinuu kan wal fakkeenya qabu ni jiru malee hundaa miti. Adeemsi gubama soorataa oksijiinii malee gaggeeffamu kan gubama soorataa oksijiiniin gaggeeffamu caalaa annisaa guddaa qabaa jedha. Kunis likkii miti. Maaliif isa oksijiiniidhaan gaggeeffamutu soorata gahaa qabaa jechuudha. Kana akkasii qabatanii gaafiin waliif firoomsiidha. Cicha seelii jedha. Cichi seelii biqiloota keessatti argama. Uwwisa seelii biqilootaati jedha. Kanaaf cichi seeliiti jechuun maali deebisaan isaa? Daadha ta'a. Deebisaan isaa daadha ta'a. Uwwisa ala seelii biqiltootaa ta'a jechuudha. Meembireenii seelii jedha. Sochii wantootaa jechuudha. Kuni sochii wantootaa gara keessatti gara alaatti F'dha ta'a kunis. Raayiboozomii jira. Raayiboozomiin ammoo pirootiinii kan oomishuudha jechuudha. Pirootiinii oomisha. Niikulaasii jira. Niikulaasiin caasaa orgaanota hedduu of keessaa qabu miti. Akkasuma xuraawaa kuusaa miti. Wirtuu seeliitiin. Wirtuu seelii jennaan. Gaafiin vaakiyuulii jechuun ammoo maali? Vaakiyuulii jechuun xuraawaa kan kuusuudha jechuudha. Xuraawaa kuusee jechuudha. Deebisaan isaa akkasii. Kana bifa kanaan yoo hubattan gaariidha tahaa jechuudha. Gaafiin itti aantu walitti wanta gaafilee armaan gadii deebisii ta'e filadhuu jira. Humni guddisee mul'isu maayikirooskooppii salphaa meeqa kan jedhu maayikirooskooppii salphaan gaa humni guddisee mul'isuu isaa 10 hanga 20 jala gaa'ii san keessaa maal jennaani 10. Caasaan seelii burqaa anniisa seelii. Burqaa anniisa seelii jedhamuun beekamu. Burqaa anniisa seelii kan jedhamuun beekamu maayitookondiriyaadha jechuudha. Maayitookondiriyaa keessatti gaa seeliin maddisiifama jechuudha. Kabiraa caasaalee armaan gadii keessaa sochiilee wantoota gara seeliitii fi seelii irraa gara alaatti kan to'atu gochaalee kan jedhu meembireenii seelii jennaan kanaas. Kana akkanatti yoo qabanne gaarii tahaa jechuudha. Gaafii seelaffaa fi kurnaffaa maayikirooskooppii fayyadamuun seelii solonqee mukaa kan ittiin argate eenyu kan jedhu Rooberti Huukidha jechuudha. Namni kan ittiin hubate Rooberti Huuk jennaani. Gaafiin kurnaffaa firiin gubama soorata oksijiinii malee bineeldota keessatti gaggeeffamu isa kam kan jedhu kan gubama soorata malee wanna laaktik asiidii isa jennuun kana jechuudha. Inni bira laaktik asiidii fi gaaziidha. Inni bira enerjii jechuudha. Kan armaan gadii keessaa kamtu kanneen hafan hunda keessatti kan hammate kami jedha. Seelii kan armaan gadii keessaa kamtu kanneen hafan hunda of keessatti hammate kan jedhu seelii sirna qaamaa tishuu sirna qaamaa kanaatu hunda of keessatti hammatee jira jennaani. Isin bira gaafiin 12ffaa fi hanga 15ffaa. Gaafiin 12ffaa maal jedha? Footosinteesisii gaggeessuudhaaf kan hin barbaachifne kami kan jedhu oksijiiniin hin barbaachisu. Kan ni barbaachisa akkuma waliin jennee turre. Kan ni barbaachisa jechuudha. Oksijiiniin garuu hin barbaachisu. Gaafii 13ffaan qaamni maayikirooskooppii eddattoon qophaa'e irra kaa'amuun daawwatamu kami kan jedhu as keessa islaayidii waltajjii kana gubbaadha kaa'amti. Kana gubbatte jechuudha. Gaafiin 14ffaa kanneen armaan gadii keessa seeliin ija uumamaatiin mul'atu kami jedha? Seelii ameebaa, hanqaaquu, lukkuu fi guchii kunniin ijaan ni mul'atu. Parameesemiin baakteeriyaa kanneen hin mul'atanii. Kabira kan armaan gadii keessaa seeliin boca isaa jijjiiratu kami kan jedhu seelonni boca isaanii jijjiiratan seelii ameebaati.
seelii ambeeba bocin isaanii jijjiirama kaan immoo jijjiirachuu hin danda'an jechuudha kun kana fakkaata gaafiin biraa deebii bakka duwwaa guutii fi deebisiidha gaafiin si 16ffaa fi 17ffaan faan jechuudha adeemsa gubama soorata tokkon tokko seelotaa keessatti waan gaggeeffamuuf maal jedhamee jira hargansuu seelii jennaan hargansuu seelii jedhamti bikkitun hargansuu seelii yenneeni deebisnaa jechuudha hargansuu seelii jedhama sadarkaan gurbaa'ina baayoloojikaalaa isa xiqqaa irraa gara walxaxaatti barreessa kan jedhu fakkeenyaaf gurbaa'inni isaa tokko seeliin ni jira tishuun ni jira qaamni ni jira asitti asis seeliidha asitti tishuudha asitti qaama asitti immoo sirna qaamaatii orgaanizimoota jedhee gana akka kanatti gaggeeffama jechuudha lubbu qabeeyyoota bu'uurisaa seeluma jechuudha gaafilee armaan gadiif deebii gabaabaa kenni kan jedhu immoo halluun kilooroplaastii maaliif magariisa ta'e kan jedhu halluun kilooropilaastiidha wanni magariisa ta'eef waan kilooroofiliin keessa jiruuf bakka kanatti maaliif magariisa ta'e kan jedhu kilooroofiliin waan keessa jiruuf jettaanii gaafiin 18ffaadhaan garaagarummaan gubama soorataa fi footoseenteensii maali kan jedhu gubama soorataa keessatti gaa soorataattu anniisaatu maddisiifama as keessatti jechuudha as keessatti footoseenteensii keessatti immoo anniisaa qophaa'a garaagarummaan isaa kana gubama soorataa anniisaatu wanta addaan caccabee humna kenna footoseenteesiin ammoo anniisaa keessa qophaa'a jechuudha kanaaf garaagarummaan isaan gidduu jiru ijoon kana yoo kana qabattan gaa ni gaajeetii yaada kanaaf gaafii kun boqonnaa gilgaala boqonnaa afurii kan xumuraati jechuudha ka itti aanuun hangan qabaddee dhufutti turaa isiniin jenna nagaan nu tura